tun sagantaa barnoota ittisaa afaata eedsii tan disheetii Itoophiyaan raadiyoon Itoophiyaa damee Harariin wajjin walii galuudhaan torbaanitti yeroo akkanaa isinii dhiheessu. Qopheessee dhiheessaan Jaafar Aliiti. Isni bar malah bah isni tidak kita sah. Shifa ya watani kama mafa. Isni bar khanin banu titi. Sabina simi tak katanin titubat. Mali gitu bar sanu afanin kamete. Mal dan selama. Mali unik akif tu dilana. Nabantasa. Laki simi kau itu. Sabi nabantan sebar. Intel acuman lafana khayan. Atio, situ aku itu dah. Marre. Marrenya duti. Situ tu mah. Anin lenin deka badululli khanin jebul titi yarau khaysa hubay. Asitille akana jala dufu mfad wakam. Isini me amon. Isini me ga. Offa ganara. Naami ti khalo lay tibarattu. An sidi siti. Na di sihi. Harren dute warabisan sodatun dhageeyed. Dhagee ati titi. Maal jette lamma. Ati immoo osoo baalagee tanarra laalachuu baattee gaariidha. Maarree naman if kabaj ammoo baalagee isarraatu jiraay baalagee naman jaasahun baalageen baalaqara. Akkam ta'uu feete sasabiina. Yoo feete bakkaan sitti himaa beekan. Ni laallahaya yoo kana sii hafte. Titi ati teetiifuu haaraami isa hoteela kanaaf. Ana abbaa hoteela dhiisii biyyaafuu haaraami. Kanaafuu naamusa keetiyyoo dalagatte irra sii hoyyahi. Tana ta magaalaa gursun guutuu qub tokko dhaabde irratti laallachuu sin baaftu. Ani eenyu silaasi malee tatachii gubdee samii nyaara butte. Titi been ajajabiif mee namticha harka dhadhausaniif. Biiraa bantee fi barsaabinaanu. Mana quba qabaadhumee ammaan dhufuu abbaa hoteelattiin himaa hin danda'u wantana taarraba irraa qola muratiin wajjii qaaquu. Haaya lamma. Akkam siin jaasa? Akkam siin jaaga? Maali gaalammaa wanni dilan olchiisu arra? Hoo, arra aara keennatti bahaa fakkaata haa. Maaliin isa godhe gaa? Kalee jalaa hin dineeti. Shara qoriyaadha isaa seesa kan hoggaa beela hundi ol deebi'ee harkatti darbu san. Kaniin an simis baaree siyaabar wanni akka saree hamtuutti natti tutuuf. Na gorsitu hoo? Ni mi'eeffate haa guyyaa dhalaan biizines dhabde. Kophaa raftuu gammachuu dachiin tun wayii safuuti. Waan qofaa miti edoo. Haa waan barbaade dhabnaaniimi wanni hidhii isaa takka gaara ilaallamii gursum tafakkaatti tuulee oolee fufuun manyanyeen balaa. Deemi gaafadhu mee namti hunoo jaba harka dhawaati. Harka dhawaa miti maal shubbifne kunis yoo fedhe. Maal orma dhugee galu sanii seeyolle. Maal abbaa isaatiin beekaabsaan laalan nama foormii qabu fakkaata. Afmeettiin jirjaranii haadha qashootti qicatee oowu. Yaa oowwuu dhiisii waa kanii bu'aawun seewu shaneessaa isaatii barbiiraan. Abbaa warraatiin seeyolle. Yaa sii odeessa san jaarsuma namaatiin maamiloonni kan jara guddaan. Jaartiin isaanii yoo sii dhageessee sii dhufte yoo. Oricha sii ceertutti haa maal fiddi dhufte? Hayi barsii tirfii si firaasan maala? Dubbiin siqqiri mayaatiitti ati. Jaarsaa fi jinni haadha siitu dhalee fi hoggaa dhufe halkan saniif kiyya. Warra halaalaati gaawollee jaarsii nama magaalaa xiqqoo tanallee waa habuluu danda'u natti hin fakkaatu. Yaa yoo daldaltoota fa'aa taate malee hojjettoonni fa'aan fiildii baana jaaniituma baadiyyaa dhaqanii oolanii galgala galanii fi cinqi jira. Mee itti dhaqmee namchi hun ammaa akkasuma eegale. Mee dhaqeetiin karkarsa gaayoo bu'aaye. Atillee wayitaan milkooyte arree. Mee waan hubanne saniis taatu. Lakki sunillee namichi qashtiidha fakkaata.
Eelaan akkasuma Jabonaa saytanii dirree fi wajjin. duuba waan dhugu yoo nama dhuyisu maaliif beenaaf reessa isaas. Maasii amaree eegasiifuu. Bari saami kana yaame abbaa hoteelaatu keessummaa ulfaattu waan inni siin jiru hunda ajajamiif jeena ajaje. Ulfinni isaa dantaa isaati maal irree wanni gootuuf tabira. Anuma ergachuuf gaa olleen beekaa fiire. Hamma inni qaama dhiqatee huccuu jijjiirratee bishaan geessitee fi tuman kashkaash ture kuno. Amma hoseetiin geessee fi bir bishaan. Eessaa dhufe dhiiroo zamanni taatu kan qaroome duraftee jettuun bishaan oowwaa fi maarrabiin naanneessaa buluun. Haa ta'eefis bashbashii fi qorichi. Wayii saabina miilaatu qunceense haa bar soogiddaa wajjiniin geessee fi bar bishaan fi shukuumuu deemu. Ispoortii irraa dhufeense yaa bar. Intaltiitti Yee lamma maal jette? siyyaa moo keessummichi? Haya dhufe haya. Maal immoo namichi kun lammiyyee? Haya namalee namuus hin dhageeniitii usmee wayitiitii numa tajaajilamee ati karaa biraatiin illee taatu waadawaas hin dhabu namtichi biyya alaatii dhufe hin dhageenye asrii hoggaa alawaloo jan. Hay kamiilaanii baabbilee irraa dhufe jaansanii seeolle. Inni waa'ee eersiitiin biyya gorsa jeetii Ameerikaa irraa dhufe miilaan deema ati kunoo isuma kanaa uniin gagalchaaf harka lafarri gattaan biyyi kun ofirraan naatu. Taatu duuba maali? Meeqaatu guyyaa nu qaraasaa olee galgala nurraa qarahaa bulaamii san taatus. Hasan hin beeyneetu jiraayii isinirraa qarani. Wayi saniiree dubbiin san taatu laal lukkichiinuu numa beekaa korminis raadarmee numa fuusisee. Maaliree wanni isinirraa qaran tun? Meeqa girree mi'aaboo kanurraa qaree galee jaartii isaatii wajjin golloodha. Haya mee beenu keessummichi si eega. Nee amtanii seha. Hai, dhuftee? Maaliin ajajamu? Taa'e mee xiqqoo haalaan si galatoomfadha garuu. Galanni keessan hin badin. Taa'e. Haya, haa wal barannu dura. Hayatiitti. Haya, khayroon hin jaananiis. Haya wal barnoota gaarii. Guyyaa wal ga'iitii irratti argamtee turte? Tajaajilli ati galgala kana naaf goote garuu haalaan si galatoomfadhaa si wajjin mari'achuudhaafis onni barbaadeef tanaafi. Wayi harkadhee moo isin wajjin wal mari'achuu? Hoggaan silaaluus ijoolleedha. Haalli keetis akumatti amma dura meexummaa takkaatu sirraa mul'ataati. Mi'anis hamma dandeettii xiyyaatti si gargaaruun fedhaati. San duratti seenaa jiruu teeti yoo naaf himte maal si fakkaatti? Abshir garaan sin badingaa. Ankaniin dhaladhe magaalaa Adaamaatti. Haadha abbaan kiyyaa sanaa ijoollee gargar baaniiti harka ayyidaa guddadhe. Booddee anaa waggaa 14 abbaan kiyyaas ni du'e. Ayyidaa duraanuu harkaa teenyee fi ni wal hafne. Maayyii irratti isiin nama biraa galfatteeti manumaa huna alte. Ija guduunfadheeti magaalaa dirree dhawaatan dhufe. Anaa farankaa jalloo harkaan qabda. Tabiyyaas hin beene sun. Haraan goru wallaaleetiin bakkumaan buruu dhabee ijoollee daandiirraa takkaa walii hidhan. Anis achiin dura dhiirumaa hokkaan hin beene isaanii. Itti himnaa isaanis geessanii namicha dallaa tokkoon na kannanii. Dallaalchinis hoggaan itti himu yoo dhugumaan dubrummaa qabaattee ati dubra taate nama si fuudhuufinsi kana naan jeeti ammoo dura ifi guyyaa mirkaneeffachuudhaan qaba ji'ee ifuma biran oolche. Galgala ijoolleenis na biraan haate inninis beetuma halkan irraa sa'a jatti beekuu feenaa dhufe. Amboonyaan akkuma dubra taate qofaan laala malee sintu qujee gamanumaa fi gama sirna dho'ee natti taphate. Achiin boodoo. Achiin booda gaafunu akkuma nagartu kanaan jira waggaa lamaan dabreef. Dirree dhawaarraa hoo akkamitti gamana dhufuu dandeessa karaa Gursum kana? Gursum gaa? Amma haadha laan ga'uma magaalaa xixiqqoo yaa jirtii miree bakkaa bakkayyuu. Maaliif? Hojjettoota mootummaa jala kaa'ama mootummaan aana galchitee miree hojuma hundaa'u. Ahaa, akka kunis ni jiraa? Haa hojjettoonni aana godaanan kun irra guddaan isaanii beeytee konfoleessa. Warri fuudhees kaa ilmaan isaa bakkuma duritti dhiifatee kophaa isaa godaanaa mire ammaas kaa magaalonni xixiqqoon tun beeytee aadaan biyyaatis akka fuudhan ta'uu wayii mijjootii firee cululuu xunduri jabbee kan tun kaa sanis itti dharraadhaa beeytee hoggaa nuti dhufneef gaa sii himuu hin danda'u akkaataa isaan itti nusi matan. Baasuma haa jennuti waa'ee HIV AIDSdhaa hoo mee hammamta akka beeytan silaa? Ammallee ni beeynaadhiis.
ifuma eeydure eegmayni kun barnurra harka dhiiraatirra guddaa kan jiru akkamitti hafilatus dhiira malee dhalaa miti la nuti qoonqooteenyaa fi harka isaanii seennaa fi miire fadhii isaanii guutuunis dirqama keenyadha akka isaan fedhan dinnu haa humnaan numa dharkatanii akka fedhan bar waan qofaa miti dhalaan laaltanummaan manaatuhu koondoomillee gaafachuu numan qaanfattu yoo nummaan gaafate malee koondom fayyadamtanii ammoo silaa isin tarabbi jeenumsa kaayee numa jirti irra guddaan keenya garuu yoo dhiirti didde malee numa fayyadamna gaanutti dhiirti hoo isin gaafattii koondom irra guddaan jeeni akka dhalaatis kaanuma jiraami dhalaaturra jeena dhiirarra dhukkuba kanatti waata abdii kutattee fi ta dirqamtee fi ta gudeedamtee fi ta qaanfatte jidduu ha'a murruqii tana osoo gartuumu namicha guyyaa nama barsiisu ha galgala hora falaaqatu garra isaanirraas kaawee beeynaaree ammas ka isaanuun shakkin nuti balfuun kaanama dhibdiyaa booggittiis maaltu malaa jettaree yaa dhiiroo mala waan agarree aboo kun waan haxaa'uun jira akkuun namaati osuma ijaan garruu haa dhumnuuree namni akka hin dhumne ta'uuf bar gorsii kayrootii fi ifeeggannoon tiittii qoftiin gayaanatti hin fakkaatu hundi namaa laal afaan tokko dubbachuudha qaba dhuga ammaas bar faashina tokko eegalte dhiirtii faashina akkam dur habeenuu dhiirtii manguddoomte haa dhalaa ijoollummaa qabdu wajjii yoo bulte ni muuxatti jedhanii beeyta amma haa kunoo dhiirtii hedduun haa dhalaa xixiqqoo waan reebduuf beera gurguddaa namni hedduun ittiin haajamnee fi fokkottuu faayoo ne jenne dhukkuba kanaan qabamuun ni goomtii jedhan magaalaan tabeeraa fi tafokkottuu kee jedhan hangam takka isaan baasaree karaan kun maal nama baasasa akkuma tokko yaada kuunii saada bar ibsoo bujjiroonni nama baasaa laal taanuma ati yettisanii dhiise addunyaarraan bula jee kophaasaa buluu harka gahuu fuudhe takkittii isaatii wajjin buluu mudattummoo koondoomiin fayyadamuudha haa achi dhiisin jirtu furmaanni biraayi tiitti ansiin barsiisa jeetiin siyaame ati waan an hin beekne na barsiifte kam yaa obbo Kayroo maalin si barsiisaa miti lakki waa hedduu beeyta wallaahi bar waa hawallaaleen jiru hundummaan namaatuuyi jechuun osuma beekaniif qabuu dadhabanii dhumutti hin jirani hamma umree bar amma silallettuu waa lama callaadha lamaani ammaa jiraachuu ammaa dhabamuudha hamaa filannuure anammoo osoon takka yaalii dhiigaa godhadhee nukkaan ta'eef bare silaamma anaa miigaata qoonqochaa qaama hayyaa'eef dallaaltu qoonqoon duutu barnaaf caalaa faatan musiibaa kanaan du'urra abshir anaas yaalchisa alla magan haya hoodho kaardii tiyyatana haya amma amnarraan jira borjigaafiin ta'aatii hoggaan achi ol deebi'ees guutuu harargeedhaatiin qaxxaamuruudhaaf deema achiin booda naaf bilbiltaa osoon biyyaan baaneen mala tokko siif barbaadaati karaa itti jiruu tee tana jajallifachaadhaa jiraattu alla magan kum lama alla magan abshir hin booyin hoodhomee doolaara 100 kanaas hin booyin gaa yaa obbo Khayru wallee Khayrumaaf sinaa fideensa haya naa jiraadha haya hayatis amma anis galeetiin rafa haya ganamaan si kaasee si gaggeessa nagaatti haya nageetti bariftu me atuna rakadu yallati bariftu me atuna rakadu demi lali me natimiya ula sharran tijtu lali demi me natimiya ula dale tijtu warantu garabate lagabada chukchetu bubusi dokte korelle wasi warantu garabate lagabada chukchetu demi lali menatimiya wa
waan isin keessa jirtu deemi ilaali mee natti miyya waan isin keessa jirtu ergamtuutiyya mee barrisi dhaamsa kiyyallee na dabarsi yaallatti barriftu mee atoona rakkaddu yaallatti barriftu mee atoona rakkaddu deemi ilaalli mee natti miyya fuula sharraanti jirtu deemi ilaalli mee natti miyya fuula dhaleenti jirtu qabu kan daddafee waa'ee siitiin na dhaqqabu suma qofaa kaniin abdii irraa qabu kan daddafee waa'ee siitiin na dhaqqabu culutuuti yahurree dafii yaaddoo siitii fayyaan qabu culutuuti yahurree dafii yaaddoo siitii wayyaan qabu isinirraa gama keeysan nurraa gama keeysan